From India, what is your opinion about the recent tweets from the Arab world leaders warning the right-wing Hindu fanatics to abstain from spreading Islamophobia, otherwise they will be kicked? Ayyaas Indiyaarraa yaada tiwutara irratti hooggantoonni biyyoota Arabaa dhiheenya kana kataban irratti maal jetta? Yaada kanaan hordoftoonni Hinduu fi xaaleeyyii Hinduu akka hin taane sodaachisuu fi jibba Islaamaa babal'isaa jiran akka dhaaban gaafata. Yoo hin taane garuu biyya isaanii keessaa akka ari'an sodaachisanii jiran. Sababni isaatis warri Hinduu yaada summaawaa uummata Muslimaa irratti oofaa jiran. Akkuma isaan Hinduuwwan muraasa biyya isaanii keessa jiran kunuunsaa jiranitti, mootummaan Indiyaatis Musliimoota Indiyaa kan lakkoofsaan xiqqaa ta'an haala gaariin akka kunuunsu gaafatan. Muummichi ministeera Indiyaa Narendra Modi yaada hooggantoonni Arabaa barreessan eega arkeen booda dhimma Musliimoota irratti yaada tasgabbaawaa jedhamu Tiwiitara irratti barreessee jira. Kana irratti yaadni kiyya maal akka ta'e na gaafatan. Gaafii wal fakkaataa Sayyid Hashmiin biyya Qatar Doohaarraa gaafatamee jira. Walitti cuunfeetinis ni fidheessa. Yeroo ammaa Indiyaa keessatti Musliimoota hamilee cabsuuf weerara dhukkuba koronaavaayirasii Musliimootaan wal qabsiisuuf diraamaan guddaan dalagamutti jira. Musliimoonni waan kana akkamitti dhaabsisuu qaban? Tarsimoo yookiin istiraateejii akkamii fayyadamuu qaban? Qajeelfamni kee hedduu nu fayyadaa jee gaafate. Deebisaan kiyya. Rakkoon tun guutuu addunyaa mudatte. Keessattuu Indiyaatti hammaatuun beekamaadha. Jibba Islaamaa biyyoota lixaa fi biyyoota hunda keessatti ni argitan. Indiyaatti garuu jibbi kun sadarkaa ol aanaa irra gahuusaa walii galla. Keessattuu mootummaan Haareenii kan BJP jedhamu kan muummicha ministeeraa Narendra Modiitiin hoogganamu kan waggoota 6 dhiyaataniif Indiyaa bulchaa jiru kun eega gara aangoo dhufee as rakkoon hammaattee jirti. Wayita yeroo lammaffaatiif filatamu ammoo sadarkaa weeraraarra gahe. Wanni godhuu qabnu akkuma Rabbiin suuraa Fussilat suuraa 41ffaa ayyaa 34 irratti ibsetti hammeenya waan gaariin deebisuu qabna. Namichi diina keenya ture sun booddee fira keenya ta'uu mala. Tarii nuti hin beeynu. Yoo isin arrabsan, yoo maqaa garagaraatiin isin yaaman, karaa loojikii hin taaneen yoo isin qeeqan, hammeenya isaanii san gaaroominaan deebisaa. Isaaniif tolaa, gaarii isaaniif oolaa. Nuti uummanni Indiyaa qalbii isaanii laaffisuu qabna. Akkuma Rabbi jedhe, diinni kee booddee fira kee ta'uutu mala. Ati waan san beekuu dhabuu dandeessa. Anis yeroon Indiyaa ture akkasiin dalagaa ture. Sababa saniif namoonni hedduun kan Musliman tahin, kanneen barumsa kiyya hordofan, kanneen na beekan akka abbaatti na laalan. Namoonni Musliman tahin gariin kan dhufanii miila kiyya tuqantu jira. Kun Islaamummaa keessatti waan hayyamamuu miti. Garuu isaan ati baagwaan awtaari naan ja'an. Na jaalatan, na kabajan. Gariin namaa natti dhufanii viidiyoo kee waggoota hedduuf laalaa turre. Waan amma godhuu qabnu nutti himii naan ja'an. Anis Islaamummaa qeebalaan ja'an. Alhamdulillah isaan illee battalumatti Islaamummaa qeebalan. Na jaalatan, na kabajan. Namoonni na jibban haalaan muraasa. Garuu eega mootummaan kun aangoo qabatee as duula cimaa nutti banan. Akka waan namoonni Musliman tahin irra hedduun na jibbanitti olala oofan. As Maleeziyaa keessattis akkasuma. Bakka nan jiraadhu kanatti namoonni Musliman tahin hedduu na jaalatan. Na kabajan. Wayitaan gara suuqa isaanii dhaqu bilaasha na keessummeessan. Maallaqa narraan fudhatan. Haa ta'u malee muraasni kan siyaasaa Indiyaatiif deeggarsa godhan ni jiran. Fudhatama siyaasaa argachuuf jecha na qeeqan. Saniin ala hedduun isaanii gaariidha. Kanaafuu namoota Musliman tahinitti tola ooluu qabna. Keessattuu Indiyaa keessatti warri Hinduu lakkoofsaan hedduudha. Itti dhihaadhaa hubannoo dogongoraa qaban bayaansaa fi gara gaafii ijootan mudannoo biyyoota Arabaa keessatti mudataa jirtuutti haa deebinu. Biyyoota Arabaa keessatti namoonni hedduun Islaamummaa arrabsuu jalqabanii jiran. Nabiyyi arrabsutti jiran. Islaamummaa qeequtti jiran. Alhamdulillah torbaanota dabran keessa deebisaan kannamee jira. Dalagaa fokkottuu tanaaf uummata biyyoota baha jiddu galeessaa jiranirraa deebisaan kannameefii jira. Keessattuu Kuwait, UAE, Dubaay, Sharjah, Saawud Arabiyaarraa deebisaan kannameef. Mootonni, aktivistoonni duula jalqabanii jiran. Maatii moototaa keessaa illee namoonni bobbahuun maali kun jechaa gaafatan. Akkuma beekamu biyyoota baha jiddu galeessaa qofa keessa lammiilee Indiyaa miliyoona 10 oltu jiraata. Saawud Arabiyaa keessa miliyoona 3 ol, UAE keessa miliyoona 4 ol. Biyyoota Arabaa kanneen biroo keessaas akkasuma jiran. Maallaqni biyya alaarraa gara Indiyaa galu hedduunsaa baha jiddu galeessarraa dhufa. Biyyoota Muslimaa hunda yoo walitti qabne dhibbeentaa 50 ol ta'a. Biyyoota baha jiddu galeessaa qofa keessaa doolaara biliyoona 55 oltu gara Indiyaa deema. Saawudii qofarraa ji'a ji'aan doolaara biliyoona 1 ol. UAE qofarraa ji'a ji'aan doolaara biliyoona 1 oltu gara Indiyaa deema. Lammiilee Indiyaa biyyoota Arabaa keessa dalagan keessaa dhibbeentaa 50 kan ta'an Musliimoota. Dhibbeentaan 50 ammoo Hinduudha. Kanneen keessaa warri Musliman tahin dalagaa gurguddoo qabatanii jiran. Musliimoonni Indiyaa hedduun dalagaa xixiqqoo dalagan. Warri Musliman tahin ammoo hedduun isaanii dalagaa gurguddoo dalagan. Muraasni ammoo dalagaa xixiqqoo irratti bobbahan. Wayitaan Dubaay jiraataa turetti qorannoo takkarraan ture.
Lammiileen Indiyaa biyyoota baha jiddu galeessaa jiran keessaa dureeyyii ol aanoo dhibba warri ja'aman akka gabaasa Foorbeesitti jechuudha. Dureeyyii dhibba keessaa dhibbeentaa 80 isaan tahan warra musliman tahini. Dhibbeentaa 75 kanneen tahan warra Hinduuti. Dhibbeentaa 20 qofaatu muslima. Kanaafuu maallaqa guddaatu biyya muslimaa irraa gara Indiyaa dhufaa jira. Maallaqni kun irra guddaan isaa warra musliman tahiniin kan argamu. Kana jechuun warri Hinduu haala gaariin biyyoota muslimaa keessa jiraataa jiran jechuudha. Biyyoota muslimaatis haa ta'u biyyoota galfa keessatti hordofaan amantii Hinduu dirqamaan Allahu Akbar akka joo hin godhamne. Wanni akkanaan jiru. Indiyaa keessatti garuu musliimoonni hedduun waan islaamummaa keessatti hin hayyamamne akka jaan dirqisiifaman. Garuu arraan tana biyyoota Arabaa keessatti rakkoon haariinii dhufnaan akeekachisni kenname. Kunis namoonni musliman tahin kan biyyoota Arabaa keessa jiraatan keessattuu Hinduuwwan deeggartoota paartii BJP tahan intarneetaan islaamummaa arrabsutti jiran. Akkaan ayyaadutti Hinduuwwan hedduu musliman jaalatan. Akkaan ayyaadutti. Arrallee jechuudha. Paartiin BJP gara aangoo dhufuun dura Hinduuwwan dhibbeentaa 5 hin caalletu islaama jibbaa ture. Sanniin keessaa dhibbeentaa 15 kanneen tahan mootummaa Hinduu deeggaran. Dhibbeentaa 80 kanneen tahan ammoo bilisa turan. Niwutilaar. Kunniin musliima wajjin rakkoon qaban. Garuu BJP'n aangoo qabannaan parsantiin ni dabale. Filannoo duraa irratti dhibbeentaa 10, filannoo lammeessoo yoo mo'atan ammoo dhibbeentaa 15 kanneen tahan islaama jibbuu amaleeffatan. Akkaan ayyaadutti ammaan tana lakkoofsi kun dhibbeentaa 15 irraa 5 itti gabbu'aa jira. Mootummaan biyyoota Arabaa namoota kanneen hidhuu jalqabnaa lakkoofsi kun xiqqaate. Dhibbeentaa 80 horii tahan ammoo bilisa waan turaniif dubbachuu sodaatan. Nuti dhaamsa geessuu qabna. Hubannoo qulqulleessuu qabna. Deebisaan ammaan tana biyyoota Arabaatiin kanname dursee dhufuu qaba ture. Garuu hafuura dhufuunsaatu gaariidha. Akeekkachiisa kanniiniin walii gala. Hedduun isaanii hidhamanii jiran. Hedduunis gara biyya ari'amuu dhageenya. Biyya seeraan keessummeessaa jirtu. Jireenya gaarii si jiraachisaa jirtu. Waan ati hin jaalanne sin dirqisiifne keessa taa'aa akkamittiin biyyi Islaamaa qayixa. Jireenya gaarii jiraataa jirta. Gibira galii akka kafaltuun gaafatamtu. Maallaqa harkattu hedduu gara biyya teetii ergataa jirta. Kanaafuu murtee mootummaa kana niin deeggara. Abbaan alangaa Kuweet tokko himannaa isaa Jeneevaa irratti dhiyeeffate. Namni nama musliimoota qeequu fi mirga isaanii sirbu yoo gartan natti himaa. Himannaan irratti banaa je baay'ee gaariidha. Ni dinqisiifanna. Garuu an tarkaanfii kana caalu akka fudhataniin isaan gorsa. Namoota musliman tahin kan marsaalee hawaasummaa irratti islaama qeeqan barbaadanii hidhuun gaariidha. Parsantiin namoota kanneen haalaan xiqqaadha. Akkaan ayyaadutti namoonni musliman tahin kanneen biyyoota muslimaa keessa ta'anii islaamummaa qeeqan dhibbeentaa 10 hin caalan. Warri miidiyaa gubbatti bahee haasa'u parsantii 2 fi 3 hin caalu. Abukaatoon kun daataa namoota islaamummaa qeeqanii kana walitti haa guurru je'ee gaafatee jira. Sanbooda tarkaanfiin irratti haa fudhatamu. Anammoo inumaa tarkaanfii isaanii kana caalaa akka jabeessaniin barbaada. Inumaa daataa namoota musliman tahin kan Indiyaa keessa ta'anii islaamummaa qeeqaniitis walitti guuraa. Namoonni ifatti islaamummaa qeeqan aktivistoota beekamoo mootummaa BJP'ti. Hedduun isaanii dureeyyiidha. Waan takka isinitti haa himu. Warri siyaasaa Indiyaa hedduun isaanii maallaqa isaanii biyya Imaaraat yookiin UAE kaayatan. Biyyoota Arabaa keessa kaayatan. Hedduun isaanii jechuudha. Warra musliman tahin keessaa hedduun kan gara biyyoota alaa deddeeman. Heddumminaan biyyoota Arabaa yookiin muslimaa dhaqan. Ani abukaatoo lammii Kuweetii sanii wanniin jiru daataa namoota Indiyaa keessa jiraataa islaamummaa qeeqanii hordofuun galmee namoota sanniinittis qabachuun kompuutara keessa kaayadhaa. Yeroo itti aanu wayitee isaan gara biyyoota Arabaa dhufan Kuweet tahee, Saawud Arabiyaa tahee, Dubaay tahee, Indoneeshiyaas tahee yoo isaan dhufan adaba. Daataan sassaabame sun nabiyyiin arrabsamuu yookiin rakkoo biraa fiduu isaanii akeeka. Kun ammoo seera biyya sanii keessatti dhorkaadha. Himannaa irratti banaatii hidhaa. Waan kana namoota 5 yookiin 10 irratti raawwattan taanaan hedduun isaanii ni dhaaban. Sababninis isaan heddumminaan gara biyyoota muslimaa deeman. Yoo hundilleen dhaabuu baate yoo xiqqaate dhibbeentaa 25 kanneen tahan ni dhaaban. Daataa guuraa jirra ja'aa ifatti labsaa. Maqaa garuun himina. Yoo isaan dhufan usaa hidhaa. Mana murtii geessaa adabaa. Na amanaa. Deeggartoonni BJP hedduun isaanii kanneen ilaalcha summaawaa islaamummaa irratti facaasan kanneen musliimoota arrabsaa oolan kunniin sodaatoodha. Yaanni xumuraa biyyoonni muslimaa gamtaa haa jaarratan. Biyyoonni islaamaa gurguddoon kanneen akka Saawud Arabiyaa, UAE, Indoneeshiyaa, Maleeshiyaa, Naayijeeriyaa, Qaxarfaan haa gamtooman. Boba'aan gara Indiyaa dhufu hedduun isaa biyyoota muslimaa irraa dhufa. Saawud Arabiyaa, Naayijeeriyaa, UAE, gaasiin boba'aa Qaxarirraa, Palm Oil Indoneeshiyaa fi Maleeshiyaa irraa dhufa. Gamtaa hundeessinee gurmuun haa hojjennu. Haala saniin yoo isaan islaamummaa arrabsan, wayita musliimoota arrabsan, humna gaarii qabaatuu dandeenya. Yoo musliimoonni tokkoomanii dhiibbaa godhan, inshaa Allah bu'aa gaarii ni argamsiisan. Gocha fokkotaa kanaas dhaabsisuu ni danda'an. The major Muslim countries, whether it be Saudi Arabia or
UAE, Indonesia, Malaysia, can be Nigeria, Qatar. Most of the oil that comes to India comes from Muslim country, from Saudi Arabia, from Nigeria, from UAE. Natural gas comes from Qatar. Palm oil comes from Indonesia and Malaysia. Let's make a block and we work collectively so that if they say anything against Islam, against the Muslim, we can be a better force. So if the Muslims unite, inshallah, and put a pressure on Muslims and the other countries which are maligning Islam, inshallah, this will have a positive impact and they will stop doing this activity.